Itoophiyaan biyya sabaa fi afaan hedduu qabdu taate biyyoota afaan tokko dubbatan caalaa tokkummaa qabdudha jedhame. Oromoo fi Sidaamni immoo saboota seenaa wal fakkaatu qabaachuu isaaniitiin obbolummaa jaarraa hedduu lakkoofsise kan qabanidha jedhan maanguddoonni. Obbolummaan kun immoo dhalootaa dhalootatti akka darbuu fi jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu dhaamanii Abdullaziz Kadir dabalata qaba. Itoophiyaa biyya afaan 85 ol osoo qabdu warra afaan tokko dubbatu caalaa tokkummaan jira. Biyya waan waliin qabdu tokko tokkoon osoo hin taane tokko taatee eeggattu keessatti obbolummaan maqaa fi mataa qaba. Daangaa cufatti olloonni akka warroomaatitti kabajaa qaba. Dheedaa reeraan wal fooyuun hin jirtu. Kun Oromoo fi Sidaama biratti uumee ganamaatiin dhinee as gahe. Sabni Oromoo fi Sidaama karaa fi kallattii cufaa wal daangessa. Seeraa fi seenaa guddaa waliin qaba. Aadaan bulmaataa dubbannaan afaanii uffannaa wal fakkaata. Oromoon gadaan bula, Sidaamni gudumaaleen bula. Seera hin dabne, kan hin daddabne waliin qabu. Fuudhaa heerumaa wal keessa jiru walitti godaanu malkaa takka waliin obaafatu. Booyaa cidha waliif dhufu biidhaa wal baasu. Cidha nama dhuunfaatii haga jila gugurdaa walirraa akka hin hafne manguddoota naannoo Oromiyaa fi Sidaamaa irraa dubbifnetu hime. Gaafa ayyaana arraffaa kana Sidaanni uffata ifii akka aadaatti deebi'ee galma kana guutee cidha ka ifii hammatee. Sidaamunna Oromoo roduu wahoo mimmitu himi hadhitanno ballu wahoo mittee jidhitanno. Oromoo fi Sidaamni dhiiga tokko obbolummaa dhalootaa qofa osoo hin taane booyaa fi cidha walitti dhufu fuudhaa fi heerumaan wal keessa jira nuti tokko. Akka jaarroleen bubbulan himanitti Oromoo fi Sidaamni seenaa fi seera obbolummaa isaa cimsu osoo qabu. Duraan warri dheebuu aangoo qabu walitti buusuuf jabo ifaajaa ture. Tokkummaa keessa humni akka jiru waan beekaniif waliin dhiyanii dadhabsiisuuf karoorsanis galman geenne. Waggoota 5 fi 6 as obbolummaan cimtee jaalalaa fi malaamariin dhinte. Kun seenaa waliin qaban jabeessee guddinaa fi badhaadhina biyyaa feessee akka faa'u manguddoonni dubbifne himan. Nama sabaaf sablammii wal keessa qotata, wal keessa qocata. Kanarratti wal kaaduu dhiira kaleessa waa walii galtee walii qabu irratti wal kaaduu hin ta'u jechuun bakka biraatii dhufeera jedhanii dhiibbaa ture. Amma immoo keessattuu kabaja nama sabaaf sablammii keessaa dhufee waliin jireenya fi walii galfate kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kenname. Sidaamuulee tomitti manoonkee Wal qooduun hin jiru, wal keessa jira. Nyaataa fi dhugaatii, cidhaa fi jidharratti wal biraa hanneen beeku. Seeraa fi duudhaan Oromoo fi Sidaamaa wal fakkaata. San qofaa miti, afaan walii beeku. Oromoo fi Sidaamaa qofaa miti. Saboonni ollaa hundi obboleeyya. Dhimma kanaan wal qabatee egaa mammootiin talli keenya dhimma barnootaa fi manneen barnootaa mootummaan naannoo Oromiyaa naannolee garaagaraa keessatti banaa jiru kanaan wal qabataa yeroo dhiyoodhaas egaa manneen barnootaa naannolee garaagaraa keessatti banuun mootummaan naannoo Oromiyaa tokkoffaa afaan Oromoo naannolee garaagaraa keessatti akka barsiifamu kan lammaffaa immoo naannolee ollaa fi akkasuma naannolee Itoophiyaa keessa jiran wajjin hariiroo obbolummaa cimsuudhaa fi tumsa garaagaraatiin naannoo Gambeellaatti illee kan ijaarame jira. Bakkeewwan garaagaraatti mootummaan hojjetaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa egaa naannolee hedduu keessatti mana barnootaa ifa boruu ijaarsisuun kanarra darbee immoo naannoleen walitti dhufuudhaan gama barnootaatiin immoo ijaarsa guddaa akka qabaatanii fi hojii guddaa hojjetaa jira. Kaayyoon manneen barnootaa naannolee biraa keessatti ijaaruu kun maali kan jedhu irratti immoo jireenya tarreessaa waan xiinxaluu qabaa jireenya akka mooltee sabboon. Mee keessumaa egaa wanni amma jalqaba irratti kaasne tokkoffaa hariiroo naannolee cimsaa lammaffaa immoo barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo barsiisuullee dabalataa kaayyoon isaa jabaan maal qabda maal xiinxalta? Galatoomii sabboonaa dhaggeeffattoonni keenyas akka mooltanii jedhanis xiinxalliin irraa qabanne egaa akkuma oduu irratti himne kanaan dura egaa naannolee garaagaraatti akkuma kaaftee manneen barnootaa ifa borii kun ijaaramaa turaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa egaa manneen barnootaa ifa boruu kana Oromiyaa keessatti bakka qoratamanitti ijaaraa akkuma ture naannolee ollaattis babal'isaa tureera. Har'a immoo naannoo Sidaamaatti akka eebbifamee hojii eegalessi oduu keenyaan itti himne turre dhaggeeffattoota keenyatti. Manneen barnootaa ifa boruu ijaaraman kunneen ammoo hariiroo Oromoon saboota biroo wajjin qabu cimsuu fi Oromoon aadaa waan qabu kan biraatiif qooduu agarsiisuu fi
akka ta'edha kaayyoon isaa bilbilaan durattan illee hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dooktar Turaa Bariisoo bakka isaan jiranitti bakka sagantaa kanatti bilbilee dubbiseen ture. Kana malees immoo istaandardii manneen barnootaa bara jijjiirama kanaa akka ka'umsaatti agarsiisuuf yaadamee akka hojjetamaa jirudha. Egaa hanga ammaatti manneen barnootaa ifa boruu naannolee Affaar, Sumaalee, jiddugala uummattoota Itoophiyaa, Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa, Sidaamaa, Amaaraa fi Tigraay keessatti bakka 2 fi waliigala immoo 9 naannolee birootti ijaaramuudhaan tajaajila kennaa akka jiranidha odeeffannoon kan agarsiisu. Kaayyoon piroojeektii manneen barnootaa ifa boruu maal akka ta'ee fi maaltu adda isa godha kan jedhus odeeffannaan piroojeektii manneen barnootaa ifa boruu qorannoo biiroon barnoota Oromiyaa bara 2010 qorate irratti hundaa'uudhaan bakka barbaachisutti guutummaa Oromiyaa keessatti ijaaramee ture. Mul'ata Oromoon fuulduraaf qabu ibsuudhaaf guddina biyya kanaatiif malu ibsuudhaaf akkasumas immoo fuuldura gaanfa Afrikaa ibsuudhaaf itti yaadamee piroojeektii hojjetame waan ta'eef maqaa ifa boruu jedhamu kana akka moggaafame illee kan odeeffanne. Kana malees odeeffannoo teknoolojii fi kalaqaan dhaloota gahoomsuun siyaasaa fi hawaasa dinagdee hawaasaa ifoomsuufis maqaan kun filatameef jedhama. Manneen barnootaa ifa boruu bultii addaas qophaa'anii barnoota kennaa jiru. Karoorri manneen barnootaa ifa boruu bultii addaas tokkoffaan barattoota ciccimoo ta'an simatanii bakka mijataa barsiisota gahumsa qabanii fi leecalloon barnootaa guutametti akka baratan gochuudha. Inni lammaffaan immoo barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessa jiran kaka'umsa horatanii mana barumsaa addaa kana galuudhaa fi akka honnatanii qo'atan baratan gochuudhaa fi manneen barnootaa ifa boruu bultii addaa kunniin Amboo, Baddallee, Najjoo, Dodolaa, Haroomayyaa, Yaaballoo fi Nagallee Booranaa irratti tajaajila kennaa jiru. Oromiyaa keessatti babal'isuu irra darbe immoo manneen barnootaa ifa boruu naannolee ollaatti ijaaramuun naannolee gidduutti obbolummaa cimsuudhaaf misooma waliinii jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannolee garaagaraatti egaa fayyadamummaa waloo mirkaneessuu fi tokkummaa obbolummaa cimsuudhaa fi bu'uura boruu kana ijaaraa tureera. Barnoonni meeshaa wajjin jiraachuuti waan ta'eef waan qaban irraa waliif qooduun waliin wajjin jiraachuudhaa fi bu'uura ta'us agarsiisa jedhameeti hojii kanatti galame. Manneen barnootaa naannolee kanneen itti ijaaramanis uummata Oromoo naannolee garaagaraa keessa jiraatan kan fayyadudha. Oromoon sababoota garaagaraatiin gara naannoo ollaa deemanii jiraatan carraa kana fayyadamuudhaan ni baratu. Barnoonni kennamu immoo naannoo sanaatiif muuxannoo akkaataa dabarsuun ni kennama. Manneen barnootaa ifa boruu kunneen egaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi waliin gahinsa barnootaa akka biyyaatti hojjetamaa jiruuf illee gumaacha olaanaa akka qabudha. Fakkeenyaaf naannoleen itti babal'ate keessaati deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Sireetti kan ijaarame manni barumsaa ifa boruu sadarkaa 2ffaa yeroo ammaa kana tajaajila kennaa jira. Manni barumsichaa immoo leecalloo barbaachisu guuttachuun barattoota dorgomoo ta'an barsiisaa akka jirudha. Mana kitaabaa dijitaalaa, laaboraatoorii, weertuu IT akkasumas leecalloo barnootaa kan biraa guuttachuudhaan barattoota gahumsaan barsiisaa akka jiru. Manni barumsaa ifa boruu naannoo Oromiyaa kan Gambeellaatti ijaaresi hojii eegalee akka jirudha. Egaa Itoophiyaa badhaatee dhaloota dhaalchisuudhaa fi hojii mootummaan naannoo Oromiyaa naannolee biroo wajjin gochaa jiru misoomaa fi nageenyaan walitti dhuufis gahee guddaa akka qaba kan himamu. Pirezidaantonni naannolees ijaarsi mana barumsaa ifa boruu naannolee isaanitti godhamu kun hariiroo mootummoonni qaban cimsuu keessatti gahee guddaa akka qabu waan hubataniif gammachuun simachaa akka jiran kan namatti agarsiisu. Hawaasnis wayita eebbaas ta'u baay'ee gammachuu isaa ibsataa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa egaa qabeenyi irraa hafee osoo hin taane yookaan immoo Oromiyaa keessatti ijaarsi manneen barnootaa sadarkaa barbaadamuun guutameera jechuu osoo hin taane kaayyoon isaanii guddaan akkuma itti kaasaa turretti hariiroo sabootaa cimsuudhaa fi hariiroo saboota gidduutti gaafa cimu immoo gama dinagdeen hawaasummaaf siyaasaan walitti fiduudhaaf gargaaraa. Tokkummaan sabootaa nageenya biyyaatiif guddina biyyaatiif murteessaa ta'uun itti amanamee hariiroo saboota ollaa waliin jiru cimsuudhaaf hojii hojjetamaa jiru keessaa egaa dhimmi manneen barnootaa ijaaruu kun xiyyeeffannoo akka argateedha kan odeeffanne yeroo keenya faana deemuudhaaf asitti yoon gabaabse.
Ulfaadhu jireenyaa xiinxala bal'aa nuun geessee fi dhaggeeffatoota keenya oduu fi odeeffannoon sun itti immoo akkuma itti fufetti jira. Oduu itti aanuun immoo jiraattonni godina Shawaa Bahaa ganda Karfee gurmaa'insi caasaa gandaa tajaajila saffisaa haqa qabeessa kennuu bira darbee tajaajila argachuuf daandii fagoo deemuu fi baasii garaagaraa kan irraa hambise ta'uu himanii gurmaa'insi caasaa gandaa erga gara hawaasaatti gadi bu'ee immoo hojiileen misoomaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan ciminaan hojjetamaa jiru kan jedhan immoo sadarkaa pireezidaantii ittaanaatti qindeessaa kilaastera misooma baadiyyaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaati. Leensaa Waaqayyaa immoo dhimma kana bal'inaan qindeessite. Godina Shawaa Bahaa aanaa Ada'aa ganda Karfeetti erga caasaan gandaa haaraa gurmaa'ee hojiileen misoomaa hirmaannaa uummataan hojjetaman fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessaa jiraachuun himame. Aanaa Ada'aatti hawaasni ganda Karfees gurmaa'insa caasaa gandaan tajaajila saffisaa haqa qabeessa qe'ee isaaniitti argachuun baasii kana dura fagoo deemanii baasan irraa kan isaan fure ta'uu himan. Baay'ee wanna gaarii itti fooyya'aa kan jiru kan caala arginaan beekne kan argaa jiru. Duraan baay'ee wanni tokko sarakkanne asitti argachuu hin dandeenyu. Asii fagaannee bishooftuu deemnee kan bu'ee qarshii baasnee achii wacii qabaasnee tiraanspoortii kan argachuu dandeenya. Jijjiirama baay'eedha amma wanna barbaade fayyadamna baay'ee itti gammannee jira. Deebiin isaanii dure bara waggaa dheeraa ture hunda deebii haaraa arganne kan daandillee arganne daandillee kan riqichallee kan iyyanne jijjiirama gaarii arganne waan ta'eef waan hundaan isaan galateeffannudha bakka sirriitti. Uummatatti dhihaachuun tajaajila kennuu fi rakkoo hawaasaa furuu irratti kutannoon hojjechaa jiraachuu kan himan bulchaan ganda Karfee obbo Alamaayyoo Guddataa hawaasni gandichaas hojiilee misoomaa keessatti tumsa gaarii taasisaa jiraachuu dubbatu. Amma nuti kan barbaannu hawaasa bal'aa keenyatti qe'ee qonnaan bulaa keenyatti hojiiwwan gurguddaa hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Karoora haaraa baafannee jirra. Keessumaayyuu inisheetiivoon mootummaa 22 gadi bu'anii jiran irratti tokko qe'ee bulaa irratti akka inni hojjechuu danda'u gochuu irratti hojiiwwan gurguddaa hojjetamaa jira jechuudha. Isaan kana amma asitti hojjechaa jirra osoo hin taane gadi buunee hawaasa keenya mariisifnee jirra jechuudha. Qe'ee keessatti waan hundaa guutamee akka argamuu danda'u. Waan guutuu qe'ee keessatti akka hojjechuu danda'u. Qe'ee irra darbee immoo ijoollee isaa dargaggoota isaa dubartoota qe'ee keessa jiran hunda isaaniif hanga lukkuurraa kaatee hanga sangaa gurguddaatti akka inni oomishuu danda'u. Abukaadoo, maangoo, muuzii hunda akka inni hojjechuu danda'u. Goommana, qaaraa akka inni hojjechuu danda'u. Agarsiisuudhaaf qonnaan bulaa dureessa hojjechaa jirra. Amma jidduu galeessa irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaa jechuudha. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo hojiileen misoomaa hojjetamaa jiran deeggaruu keessatti hirmaannaan uummataa jajjabeessaadha jedhanii erga caasaan gandaa gadi bu'ee as bu'uuraaleen misoomaa sababa garaagaraatiin adda citee ture gandicha keessatti hojjetamuun hawaasni fayyadamaa ta'eera jedhan. Hooggansi gandoota akkasii kanatti ramadaman hooggansa filatamanidha. Koomitimentii qaban, muuxannoo qaban, quuqama uummataas qabanii hojjechuu danda'anidha. Lammaffaa gandoota kana keessa gaaffii uummataa maayinni kan ibsan order goonii kenne fakkeenyaaf gaaffiin uummataa naannoo kanadha. Daandii ture. Daandii akkuma irra dhuftanii argitan suphamee haala mijataa uumameera. Ibsaa ture. Ibsaan galee jira. Carraa dargaggoota uumuu ture. Kun furamee jira. Rakkoo jallisiitiif oomishtummaa hiikuu ture. Inni kun furamee jira. Rakkoo giddugala gabaa baadiyaa hundeessuu ture. Adeemsarra jira. Rakkoo neetworkii qofa tafe jecha. Waan silaa ganda kana moodiila ittiin goonu keessaa kana qofa tafe. Kana achirraa hafe inishetiivii mootummaa baay'een isaa milkaa'anii birachuu hin dandeenye. Sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa mootummaan naannoo Oromiyaa gurmaa'insa caasaa gandaa gadi buusuun uummatatti dhiyaachuun tajaajilaa jira. Kanaanis fayyadamummaan uummataa gama misoomaa fi nageenyaan mirkanaa'uu danda'eera jedhan. Namoota barnoota qaban, muuxannoo hooggansaa sadarkaa adda addaa qaban gandatti siqanii uummata wajjiniin oolanii bulanii tajaajila uummataaf akka kennan gochuudhaaf hojii seena qabeessatu hojjetamee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Ada'aa ganda Karfee keessatti argamna. Gandi Karfee kanaan dura caasaawuma sadarkaa gandaatti uummata tajaajilaniin alatti filatamanii uummata tajaajilaniin alatti waajjiruma karaa fooyyee qabuun ijaaramee tajaajila kennullee hin qabu ture. Amma garuu erga caasaan kun bifa haaraadhaan gurmaa'ee gadi bu'ee booda waajjira baay'ee staandardii isaa eegeef bareedaa ta'e hirmaannaa uummataatiin sadarkaa gandaatti ijaarratanii jiru. Sana qofa otoo hin taane gandaa gaditti immoo zooniiwwan gandichaa sadanittis karaa wal fakkaatuun waajjiraalee kutaa afur qaban ijaarratanii tajaajila haala gaariidhaan kennuu jalqabanii jiru jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gandoota naannichaa hunda giddugala dinagdee misoomaa fi nageenyi itti mirkanaa'e gochuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira kan jedhan obbo Addisuun hawaasnis tumsa hojiilee misoomaa fi nageenya mirkaneessuu keessatti eegale cimsee itti fufuu qaba dhaaman. Caasaan ganda isaa moodeela godhee hojiiwwan itti kenname xumure gulantaa ittaanutti guddina argataa deema jechuudha. Uummata isaas jijjiiree ofii isaatiifis jijjiiramuuf namni kan danda'u yoo waan itti kenname ergama kana xumuree bahe qofa akka ta'e hubachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf kaka'umsi kutannoon uummata biras immoo fedhiin jiruu fi xiiqiin jiru hirmaannaan jiru baay'ee gaariidha. Uummata keenya tajaajiluuf rakkina isaa hiikuuf
nageenya waaraa ganda keessatti buusu misooma mirkaneessu tajaajila si'eessu kan jedhu sana qabatanii bu'aniiru waan ta'eef raawwiin jalqabameef adeemsi jiru jalqabbiinsaa karaa sirriirra jira gaarii jira waa hundaa olitti immoo uummanni baay'ee fedhiinsaa olaanaa waan ta'eef tajaajilli akka isa qaqqabu haalli misoomaa dafee akka ariifatu ganda ollaa jiru wajjin morkii keessa galaa jira waan ta'eef carraa gaarii kanatti fayyadamanii caasaan keenya gandaa jijjiirama kana si'eessuu akka qaban dhaamuuf hin barbaada.